Baga nagayaan gara Laalii TV dhuftan chaanalii kootiif hariiroo taatan subscribe gochuun dagatina. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyeessee jira. Viidiyoonis akkaataa rifeensa keenya itti guddisuu dandeenyutti waanuma naannoo keenyatti argamu fayyadamne rifeensa keenya akkamitti akka guddisu, akkamitti akka kunuunsinu, akkam buqqaan akkamitti akka gochuu dandeenyu nuuf mul'isa jechuudha. Yookaan ammoo nuuf ibsa. Akka Medical News Studio of American gabaasetti namoonni miiliyoona 80 ol rifeensa akka irraa buqqa'u himaa jechuudha. Kanaafuu cuunfaa qullubbii yookaan shunkurtaa diimaa fayyadamuun rifeensa keenya akka buqqa'an gochuudhaaf baay'ee tajaajila. Haaluma kanaan mee viidiyoo kana hordofnu. Jalqaba irratti shunkurtaa diimaa irraa laaqna yookaan ammoo irraa quncisna jechuudha. Achi booda akkuma argitan kanatti afuritti akkasitti murmurra. Erga murmurree bishaan burcuqqoo 3 daqiiqaa 20 sirriitti danfisna. Sirriitti daqiiqaa 20 kan danfisnu. Kun akkuma argitan kanatti dafqaa jira amma. Eega danfee booda irraa baasna. Erga sanii ammoo qulqulleessituudhaan akkasitti qulqulleessina. Dhangala'aa isaa yookaan juusa isaa barbaanna waan ta'eef akkasitti qulqulleessina. Erga qulqulleessinee kaanee boodas carqii tokko yookaan waan qulqulluu tokkoon akkasitti marraa jechuudha. Akka wanti biraa keessa hin seenne akka qorruuf. Erga qorree waan ta'e tokko akkasitti garagalchina. Erga garagalchinee booda shaampoo yookaan kondiishinarii xinneessitee itti makna. Erga itti maknee booda akkasitti waliin dhoofna jechuudha. Shafna akkasitti sirriitti shafamuu qaba. Kun akkuma isheen argitan kanatti, akkuma viidiyoo irraa ilaaltan kanatti rifeensi keessan keessatti kun akkanatti rifeensi keenya keessatti dirigna jechuudha. Sirriitti ol ga'uu qaba iddoo hundaayyuu. Sirriitti iddoo hundatti ol ga'uu qaba. Harka keenyaan akkasitti ol geessanii iddoo hundattuyyuu sirriitti. Kun akkuma argitan kanatti akkasitti ol geessinee rifeensi keenya walitti qabnee iddoo tokkotti hiina jechuudha. Laastikii fayyadamne iddoo tokkotti hiina. Erga sanii immoo peestaala tokko gubbaan goona jechuudha. Wanti biraa akka hin tuqne akkasitti carqii qilleensi akka seenutti. Isa kana ammoo daqiiqaa 10 hamma 15 gidduutti tursiisna. Achi booda bishaan xiqqoo isiniif irraa dhiqna jechuudha.